Tole keessummoonni keenya sadanuu baga nagaan dhuftanii gama Qaanqee showutti gaaffiif deebii baay'ee isinin godharra gabaabduu seeti. Obbo Lammaa Magarsaaf, Obbo Warqinee Gabayyoof, Obbo Bakar Shaaleeti. Obbo Lammaa irraan eegala. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'u. Obbo Lammaa yeroo baay'ee gaafa haasoftanii jechoota tokkotu jira namni baay'een kan ittiin isin yaadatu. Jecha sana naa jettanii gama qophii keenyaatti akka dabarruun barbaada. Hunda ol wali hunda ol cuma ol wa hunda ol immoo sanaa ol. Obbo Lammaa galatoome yeroo ammaa kana command post jalatti gaggeeffamaa jirti Oromiyaan bulaa jirti. Maaltu gahaa jira uummatarra? Miidhaan qaqqabee jira waan ta'eef. Miidhaan qaqqabee jira. Kanaaf maal gochuu qabdu? Hawaasa walii walitti araaramuu qabna. Hawaasa wajjin walitti araaramuu akkamitti walitti araaramuu dandeessu? Hawaasa fuulduratti dhiyaannee dhiifama gaafachuun. Uummatatti dhuftanii dhiifama gaafachuu. Mee na obsaasin deeminaati. Obbo Bakar Shaallee isinoo maal jettu? Bobaa uummataatti deebine? Bobaa uummataatti deebine? Hidduu fi uummati bobaa jalaa isin baaseera. Bobaa jalatti galtanii maal gochuu barbaaddu? Akka uummatni ijoollee isaa guddisutti akka nu guddisu. Obbo Bakar Shaallee waggaa deddeebii jaha dhaadhiyoon ergii hundeeffame. Waggaa deddeebii jaha kanatti mucaan guddanne uummata isinii wajjin isin guddisuu dadhabee jira uummati dhiiseera. Mee obsaasin isin deeminaati daandii mara tura walitti deebinaa. Obbo Warqinee Gabayyoo, Dooktor Warqinee Gabayyoo. Dooktor namoonni baay'een Shaashamannee keessa dhalatee guddate malee Oromoo miti afaan Oromoo sirriitti hin beeku jedhu. Mee afaan Oromoo keessa jecha tokkoon isin gaafadha. Haaromsi kun akka galma ga'uuf mee jedhame? Haaromsi kun akka galmaa ga'u? Akka galma ga'u irra deebisaa. Akka galmaa ga'u? Dooktor irra deebisaa wanta kana maaliif uummanni Oromoo isin shakkaa jira? Oromummaa keessa itti waan ta'eef haaromsi kun akka galma ga'u jedhame sirriitti. Haaromsi kun akka galmaa ga'u? Afaan Oromoon beektan xiqqoo sin rakkisaa. Wanti hundaa guyyaa tokkoon hiikama jechuun. Wanti hundumaan guyyaa tokkotti hiikama jechuun miti afaan utuu hin beekin akkamittiin uummata kana bulchitu sin akkamittiin walii wajjin walii galuu dandeessu. Mee isinis daandii dhumarra tura. Tole obbo Lammaa isinitti deebi'e. Dhaadhiyoon uummata Oromoo biratti yookiis addunyaa irratti maaliin beekamti? Hojii keenya badaadhaan. Meerra deebi'ame? Hojimaata keenya badaadhaan. Obbo Lammaa wayyaanii wajjin taatanii uummata Oromoo irratti bobba'uun kun dhuguma sirriidhattanii fudhattu? Kana balleessinee jirra. Kana ergii balleessitanii jiraattanii maal gochuu qabdu? Waan balleessine hawaasa fuulduratti dhiyaannee dhiifama gaafachuun. Mee gara Dooktor Warqineetti deebi'a. Ganama gaafa hirribaa kaatan mee Dooktor maal jettu? Taakka lama sadii jedhee lakkaa'e. Dhiisaa waan booxxiin na dhoo kaatan fakkaattu Dooktor isin wajjin amma fixeeran. Gama Obbo Bakar Shaaleettan deebi'a. Obbo Bakar basaasota keessan hedduu eessatti ergitan yeroo ammaa kana? Feesbuukii keessa. Obbo Bakar Shaalee mee isin uummata Oromootiif dhaabbattu yoo ta'e yeroo ammaa kana agaaziin Tigraay irraa dhufanii uummata Oromoo cunqursaa jiru. Uummata Oromoon taphachaa jiru. Warra kana immoo ofirraa dha'uun yoo dirqama ta'e bosona seenuun yoo barbaachise seenuudhaaf qophiidhaasin. Murtiin kun murtii ulfaataadha. Galatoomi murtii ulfaataa akka ta'e man beekna kanaaf uummataaf dhaabbanne jechuun bakkatti sanatti rakkisa. Gama obbo Lammaattan deebi'ee achumarraa goolubuu barbaada. Obbo Lammaa Magarsaa nama akkamiiti namni yookiis hoogganni saba bulchuu uummata bulchuu danda'u? Nama qulqullummaa qabu. Kanaaf hawaasa kanaaf quuqama qabu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee show waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Sagantaa yeroo biraan amma wal agarutti nagaatti.